መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ወልዳ አመንቶታ ፍንፍኔ መቃ አባት ከንልማት ከነፍረ ቁልቁሉቲ ተጃጅለ ሆጂ ዋቀዮቲ ተጃጅለ ወንጌላቲ ኤቢፋሜራ ዋቀዮ ጉያ ድንቂ ከናኑ ገይ ዋቀዮ ብራቴ ሞጀ ከኛ ድረት ድንቂ ሲሳዳ ሞጀ ከኛ ድረት ድንቂ ሲሳዳ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያት ወልዳን አመንቶታ ኦሮሞ ፍንፍኔ ኤቢላ bara 1992 akka jalqabamte ragoolii fi amantoonni lubbuun jiran gaarii godhanii ibsu. Bara sana bara oromummaan balaaleffatamu bara namni sababa oromummaa isaatiif ari'atamu keessa wal'aansoo meeqa dandeessee rakkoo bakkaaf waldhabdee keessaaf alaa dhiibboo wantoota meeqa dandeessee waldaan amantoota Oromoo Finfinnee namoota kutataniif jajjaboo ejjennoo qabaniif egeree yaadaniin hundeeffamtee guyyaa har'aa geessee jirti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma immoo balbala kana bannee yeroo ol gallu ta'a. Kanaaf immoo durataan maanguddoo waldaa kana furtuu ittiin manni kun banamu nutti kennu. Suutuma jennee gara manatti ol galuutti deemaa jirra. Waliin dhiibinaa naamusumaan ol seennaa maanguddoonni gara fuulduraatti ol sissiqaa luboonnis waldaa kiristiyaanaa kanaaf nagaan haa ta'u. Gara kanatti kan ol seenan hundumaaf nagaan haa ta'u. Irra deebinaa waldaa kiristiyaanaa kanaaf nagaan haa ta'u. Gara kanatti kan seenan hundumaaf nagaan haa ta'u. Hin kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo Gooftaa bara baraa ulfinniif galanni siif haa ta'u. Abboota keenyaa fi ijoollota keenyaaf Waaqayyoo taatee nimmoo saba dhuunfaa keetii akka taanuufi ilma kee Yesuus Kiristoosiin kanicha waan nu banteef ammas ulfina maqaa keetii fi akkasii sagannuufi maqaa kee waamnuufi hojii wangeela keetii akka hojjennuufi karaa nu bante hundumaaf galanni siif haa ta'u. Kunoo yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya manni nuyi ijaarre kun siif kan ga'u miti. Maqaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin mana kanatti yommuu walitti qabamnu gidduu keenyatti argamuun jaalala kennuuf haa ta'u. Mana keenya keessatti si kadhachuudhaaf kan walitti qabaman hundumaaf ayyaana kee kenni. Tajaajiltoota keetii fi hirmaattota kan irratti qooda fudhatan hundumaa irratti hafuurri kee haa dhangala'u. Inni qulqulluun dubbii keessi somni tuttiin makamin lallabamee garaa guutuudhaanis immoo sabni kee dhaga'ee akka amanuuf gargaari. Qulqulluutti karaa dubbii keetii maaddii keessa qulqulluutti dhiyaachuu keenyaafis ayyaana kee nuuf kenni. Gara mana waldaa kanaatti yeroo ol seennu ayyaanni kee nu wajjiniin akka seenu si kadhanna. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Amma mana kana hin banna luboonni maanguddoonni waliin taanee ol seenna. Bangalli banameera galanni Waaqayyo
dubbii waaqayyoo haa dhageenyu. Macaafa seenaa biraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14-16 utuu dubbifamuu dhageenya. Karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqarraa isaaniif nan dhaga'a. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa. Biyya isaaniis nan fayyisa. Iji koo gara kadhatan iddoo kanatti kadhatamu in ilaala. Gurri koos isa in dhaggeeffata. Ani mana qulqullummaa kana bu'adhee addaan baafadheera. Sagalee amma jedhamee nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ani kadhataniif waammannaa kee dhaga'eera. Mana qulqullummaa isa bara baraan maqaan koo akkatti waamamuuf ati ijaarte kanas ani qulqulleesseera. Yeroo hundumaa gara isaa nan ilaala. Waa'ee isaas nan yaada. Ameen. Kun har'a immoo gargaarsa waaqayyootiin galma waaqeffannaa sadarkaa isaa eeggateef hanga namoota 3,500 of keessatti qabatu. Akkanumas gamoo hunda galeessa ijaarrattee bakka keessummoonni kabajaa fi amantoonni waldatti argamanitti eebbifteetti. Sagantaa guddaaf seena qabeessa kanarratti pirezidaantii Waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa Lubni Dr. Yoonaas Higgazuu, Daayirektara kutaa Miishiniif Tiyooloogii kan ta'an Lubii Dr. Lalisaa Daani'el, luboonni, paastaroonni, faarfattoonni, amantoonni waldaa adda addaarraa affeeraman bakka kanatti argamanii waldaan amantoota Oromoo Finfinnee galma waaqeffannaa fi gamoo hunda galeessi kun eebbifameera. Warri amannee amantii kiristaanaa keenya dhugaa baana. Amma jaarsoliin waldaa meeshaalee tajaajilaa adda addaa jaarsoliin keessumaa lubootatti kennu. Akka sirna waldaa keenyaatti iddoo kanaatti kan tajaajilan luboota, maanguddoota waldaa, hojjettoota wangeelaati. Kanaaf maanguddoonni lubootaan nu tajaajilaa jechuu isaaniitiin meeshaa kana yeroo itti kennan. Kanaaf luboonni immoo meeshaa tajaajilaa akkas jechuun qodaawwan iddoo aarsaarra ta'an kan kennaa qulqulluu, kan cuuphaa qulqulluu, akkasumas immoo iddoo lallabaa isaan kanarra wantoota barbaachisan kaa'u. Isaan kun macaafa qulqulluu, fannoo, qodaa cuuphaa, shaamaa, qodaa hibistii yookiis kan kennaa qulqulluu, xoofoo isaan kana ta'a. Qeesonni warri maanguddoota harkaa fudhan amma qodaawwan kana iddoo isaaniif ta'uu dhaqanii kaa'u. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha.
guutummaan ijaarsaa isumarraa walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti guddata. Isinis immoo isumaan mana isa Waaqayyoo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessanii. Ameen. Ameen. Kun dubbii Waaqayyooti. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Iddoon lallabaa kun ulfina Waaqayyoo isa hundumaa oliitii fi jaalala lallaba dubbii Waaqayyootii fi kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Ameen. Iddoon cuuphaa kun ulfinaa fi galata Waaqayyoo isa guddaadhaa fi kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Ulfina Waaqayyootiif isa guddaa tajaajila waldaa kiristaanaatiif manni sagadaa waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota Finfinnee maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti tajaajila hojii Waaqayyootiif tajaajila Wangeelaatiif eebbifameera. Ameen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Jaallatamoo firoota Waaqayyootiif firoota waldaa keenyaa guyyaa seena qabeessa guyyaa adda ta'e kanaa isa nuuf kenne Waaqayyo keenya Abbaa keenya mee akka isinitti toletti ulfina mootichaatiif
ulfinniif galanni waaqayyoo hundaatiif haa ta'u. Akkuma ammaan dura dubbatame waldaan keenya umurii waggaa 32 kan qabdu yeroo taatu deemsa waggaa 32 kana keessatti jalqabni isee ammoo arbootiin fi harmootiin keenya kutaa Oromiyaa adda addaa keessa kan jiraatan ammoo ijoollee isaanii Finfinnee keessaa kan qabaniif isaan bira kunuunsa argachuu isaan bira boqochuu yeroo dhufan afaan Oromoo irraa kan hafe afaan gara biraa dubbachuudhaaf dhaga'uus kan hin dandeenye sagalee waaqayyoo yookaan immoo qooqa waaqayyoo ganama isaaniin kenneef waaqayyoo waaqeffachuu akka danda'aniif jecha namooti qaxaleen lakkoofsaan 7-8 caalu booda immoo hamma nama 30 kan ta'an gibbii hoosteela Luis Harmis keessatti waggaa 32 har'aa afaan Oromootiin wangeelli akka inni lallabamuuf guca isa jalqabaadhaa qabsiisan. Sana booda akkuma hundumti keessan beektan waldaan kun akkuma waldaan dhugaa Kiristoos irratti dhaabbatte kamiyyuu dhiibamtu dhiibamaas rakkataas turteetti. Haa ta'u malee hammuma dhiibamte dhiibbattee kaayyoo isa ganamaa ittiin kaati sana harka keessa galfatteetti lafa yaaddis ga'uudhaaf waaqayyoo ishee gargaareera. Deemsa waggaa 32 kana keessatti akkuma amma jennu yeroo qorqorroo keessatti waaqeffatamis ture, sharaa keessattis geggeeffameera, gara dhumaa kana immoo dunkaana keessattis waaqeffachuudhaaf dirqisiifamteetti. Hundumaa ol waaqayyo bara hundumaa mo'ee nuunis moosisee guyyaa har'aa guyyaa akka kana bareedu kan guyyaa akka kanatti ofirraa buunee hin qorree hin diilallaa'ee nutti bulluqeetuu hin jedhin garaa keenya guutuudhaan waaqayyoon waaqeffachuudhaaf guyyaa nuyi dandeenyu kan isa nuuf kenne waaqayyoon ammas galanniif ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Waldaan keenya waldaan warra wangeelaa maqaan Yesuus Itoophiyaatti waldaan amantoota Oromoo Finfinnee kaayyoon isee yeroo hundumaayyuu babal'isuu wangeelaa akka inni ta'e isin warra dana jirtanis firoonni keenya fagoodhaaf dhiyoo jirtanis kan isin beektanidha. Sababa kanaaf jettee amma har'aatti dunkaana keessatti waaqeffachuudhaaf kan isin dirqisiifamte irraa kan hafe deemsa waggaa 32 kana keessatti iddoo lallabaa 43 ol dhaabdee isaan keessaa iddoon lallabaa 14 har'a gara waldaatti guddataniiru. Isaan kana keessaa fakkeenya maqaa dha'uu nu barbaachise Biiftuu Boolee, waldaan Kattaa, waldaan Furii kan kana fakkaatan isaan kana keessa jiru. Amma yeroo kanatti iddoo lallabaa 29 biyya keessaaf ala dabalatee Saawus Sudaan Jibuutiidhaa wajjiniin jechuudha. Iddoo 29 kanatti hojii wangeela babal'isuu raawwataa jirti. Haaluma kana keessatti amantooti ishee kan waldaa haadhaadhaa kan ta'an nama 1,600 ol yeroo ta'an iddoo lallabaa maqaa dhoofni kanarra immoo nama 1,700 ol kan ta'an yeroo qabaattu isaan kun miseensa guutuu warra fooniif dhiiga Kiristoos walii wajjin fudhatan jechuu keenya walumaa gala dimshaashatti miseensa guutuu 3,200 akkasumas hojjetoota 43 ol kan ta'an of jalatti qabattee hojii waaqayyoo hojjetaa jirti. Waldaan keenya akkuma amma jedhe mana kana jaartee adda ga'uudhaaf deemsa adeemte kana keessatti dhahii baay'ee keessa darbuunsee beekamaadha. Haa ta'u malee waaqayyoon hundumaa danda'u wanta hundumaa nu dandeessisee carraa kana nuuf kennuu isaatiif waaqayyoon baay'ee gammadaa. Haala garaa garaatiin waa'ee waldaa kanaa keessatti namoota hirmaatan keessumaa lafa kana nuuf kennuurraa kaasanii qaama mootummaa kan ta'an biiroo mootummaarraa jalqabee akkasumas waldaa kanaaf qaama mootummaa gidduu riqicha ta'anii wanti kun akka inni raawwatuuf namoota dadhabaa turan jaarsolii marsaa adda addaa yeroo kanatti galateeffachuun
wanta baay'ee barbaachisu itti fakkaata. Galata isaaniif qabdan si'a tokko yoo mul'istan. Isa kana duwwaatu hin ta'in akkasumas amantoota waldaa keenyaa wanta qaban hundumaaniif qabeenya isaanii, yeroo isaanii, sammuu isaaniitiif beekumsa qaban hunduma isaa asirratti dhangalaasanii gamoo kana fakkaatu ijaaruudhaaf waggaa 5 darbe keessa kaan mana isaanii illee dhiisanii torbeet guyyaa 3 hamma sa'aatii 3 sa'aatii 4 bakka kana turuudhaan gumaacha adda addaa godhaniiru. Isaan kanaafis galata qabna. Gamoon isin amma argitan kun iddoo waaqeffannaa amma isin argitan kana duwwaatu hin ta'in iddoon kun hamma namoota 3,500 qabachuu kan danda'u yeroo ta'u, darbii lammaffaan immoo biiroo adda addaatiif kan gargaaran waldaa kanarra darbee keessummoota madana jirtan seentiraal oofisii keenya namoota fagoodhaaf dhiyoo jiran dhufanii kiraayeffatanii kan itti gargaaramuu danda'an oofisiidhaaf kan ta'an yookaan biiroodhaaf kan ta'an iddoo baay'ee bal'aa kan qabu yeroo ta'u, darbii sadaffaatti yeroo wal darbitan gastaawusii istaandardii isaa eegi singil ruumiidhaa kaasee amma faamilii ruumiitti wantoota keessa jiraachuudhaaf barbaachisu hundumaan kan guutu isa kanas of keessaa qabdi iddoo ta'eef asumaan warra addana jirtanis firooti keenya fagoodhaaf yoo jirtan biyya bakkee jiraattanis yoo nu dhaggeeffataa jirtu ta'e kana booddee yeroo gara mana keenyaa dhuftan iddootti boqottanis of biraa qabna iddoo ta'eef ammaa kaaftanii kanatti akkasiin qophooftaniifis waamicha isiniif dabarsuu barbaada. Akkasumas darbii afuraffaa irratti immoo iddoo walga'iin adda addaatti geggeeffamu keessumaa immoo waldaan keenya akkuma isin argitan kana waldaa dargaggeessaan guute kan taate waan ta'eef dargaggooti keenya iddoo itti cidha isaanii geggeeffatan iddoo bareedaa galma bareedaa ofirraa qaba iddoo ta'eef isa kanas dargaggootni keenyas firoonni keenyas ammaa kaastanii akka itti yaaddan akka itti gargaaramtaniif waamicha isinii gochuun barbaada. Dhuma isaa irrattis teeraasii iddoo bareedaa viyuu gaarii qabu irratti footoo ka'uu danda'aniif kan kana fakkaatan kan of keessaa qabu wanta ta'eef inni kun hundumtuu tajaajila hunda galeessa waldaa kanaaf barbaachisu hin kenna jennee amannaa. Isa kanas akkas yaadan qabattaniif irra deebinees yaadachiisna. Egaa hundaa'uun guyyaan kun guyyaa haaraadha. Manni kunis mana haaraadha. Yaaduudha malee nama gadda guddaadhaan kan qabame ture. Saba cubbuudhaan amaleensaa caccabeef Waaqayyo ergaan ni erge yoo akkas gootan hin fooyyoftu kan jedhu utuu hin taane Waaqayyo kan inni erge yookiin sabbar zeenaan simbirtuu oduu Waaqayyo erge ililchi kan jedhu. Hallelujah. Ililchi biyya gaddaa keessa ta'anii alaalatti waan keessa darban hundumaa bara namoota yaadachaa turaniini kiraarota isaanii waan meeshaatti hin faarfatan hundumaa fannisanii biyya kana keessatti attamitti faarfannaa jedhanii kan yaadan Waaqayyo misiraachoo isaaniif erge. Akkuma yeroo baay'ee dubbatamu barsiifamu nama cubbuutti kufee cubbuun caccabsee cubbuun daakee cubbuun guteessee fi Step 5 yoon sitti min fayyita jechuun badaa hin gargaaru. Step 6 yoon sitti min hin fooyyofta ni jedhu hin gargaaru. Nama cubbuutti kufee kan gargaaru misiraachoo wangeelaati. Misiraachoo wangeelaatu nama caccabee suphee kaasa walitti qaba. Kanaaf Waaqayyo biyya Baabiloon keessa qaama jirtutti ergaan ni ergate hin sodaatini asham misiraachoo ililchi. Hallelujah. Misirroon kan Kiristoos taate kuni biyya lafaa kana keessatti waggaa 2000 adeemaa tirachaa dhufteetti waa baay'ee keessaa dabartee jirti. Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontos boqonnaa 4:13 gubbaatti akkana jedha. Nuyi kosii biyya lafaa taaneerraa. Biyyi lafaa kuni kan Kiristoos warra ta'an akka kosiitti ilaalti hin barbaaddu. Waldaan yookiin immoo misirroon
Kiristoos kuni takka morkii bakkeedhaa ishee mudatuun takka morkii keessa isheedhaan waliin ishee gidduutti ka'uun yeroo baay'ee boqobuusaa adeemteetti. Haa ta'u iyyuu malee kana hundumaa keessatti Waaqayyo misirruusaa hinuma tirsaa hinuma deemsisa. Araarri koo si biraa hin mixxiiqu. Kakuun nagaa koos si biraa hin socho'u. Jedha Waaqayyo inni siif oolu. Kana dubbateera. Sagantaa guddaa kanarratti namoonni adda addaa bakka garaagaraatti argamaniiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Koreen ijaarsa pirojektii guddaa kanaas immoo gabaasa garaagaraa dhiyeessaniiru. Namoota adda addaas galateeffataniiru. Fakkeenyaaf meeshaa ijaarsaa gatii gadi bu'aadhaan waldaa kanaaf namoota dhiyeessaa turan kallattii garaagaraatiin yeroo adda addaatti waldaa kana bira namoota dhaabbachaa turan galateeffataniiru. Sadarkaa garaagaraatti amantoonni waldaa kanaa of kennuudhaan ogummaa isaaniitiin keessattuu namoonni murtaa'an immoo halkan guyyaa utuu hin jedhin amma waldaan kun ijaaramee dhumutti dadhabbii isaaniitiif isaaniin galateeffataniiru. Inni guddaan immoo baasii waldaan kun ittiin ijaarame guutummaa isaa jechuun sadarkaa danda'amutti harka 95 ol amantoonni waldaa kanaa akka walitti buusanis gabaafameera. Isa kanarrattis koreen kun amantoota waldaa sanaa galateeffataniiru. Inni kan biraan koreen kun kan isaan galateeffatan waa'ee ijaarsa gamoo kanaa akkasumas immoo koree mana kana ijaarsisuuf tajaajila waldatti keessatti gaggeeffamuu fi namoota yeroo hundumaa dammaqinaan isaanii wajjin ta'anii kadhachaa turan sagantaa kanaaf baay'ee dadhabaa turan hundumaa galateeffataniiru. Addatti immoo nama isaan maqaadhaan galateeffatan foormaanii ijaarsa kanaa ta'uun kan tajaajilaa turanii obboleessa keenya Gannatii Hundee Guddaa goonee galateeffannaa Waaqayyo si haa eebbisu jechuudhaan adda baasanii maqaadhaan galateeffataniiru. Kallattii garaagaraatiin bakka biyya keessas ta'anii biyya alaas ta'anii ijaarsa waldaa kanaa keessatti namoota qooda qabaatan hundumaayyuu galateeffataniiru. Koreen ijaarsaa kun waa'ee koree ijaarsaa kanaa wanti kan biraas jira gara booddeetti ittiin deebi'a. Waaqayyo meeshaa godhatee warri itti gargaarame dandoon gidduu keenya kan jiran jiru. Har'a carraa argatanii kan hin dhumnee fageenyarras kan jiran jiru. Waaqayyo namoota isaa kaaseetii mana isaa ijaarratee baay'isee guddisee kan galateeffachuu jaalladhu amantoota keenya miseensota waldaa keenyaa yeroo garaagaraatti hojii ijaarsaa kanaan wal qabatee baay'ee isin dadhabsiisaa turre har'a guddaa isin galateeffachuu jaallannaa akka koree pirojektii ijaarsaatti. Ijaarsi isin argitan kun harka 95 ol miseensota waldaa kanaa qofaadhaan ijaarame. Kanaaf mana keenya galgalaa isa Waaqayyo nuuf ijaaretti galuudhaaf karaarra jirra. Amantii keenya jalqabee isa fiixaan baasu Kiristoos Yesuus irraa ija keenya hin buqqifannu. Galanni ulfinni hundumtuu sassaabamee Waaqa keenyaaf haa ta'u. Inni kan biraan sagantaa kanarratti wantoota adda ta'an keessaa namoonni yeroo waldaan sun nama 7 hanga 10 nama 8 jalqabdee mooraa Luwis Armis keessatti namoota jalqaba waldaa sana keessatti hirmaatan keessaa namoonni murtaa'an argamaniiru. Isaan sanaan baga gammaddan jedhameera. Inni kan biraan namoota hundeeffamarraa jalqabee waldaa kana keessa jiran yeroo adda addaattis koree maanguddootaa akkasumas immoo koreewwan garaagaraa keessatti hirmaachuudhaan kallattii hundumaan namoota hundumaa biratti tajaajila irra turan of kennuu irra darbanii jireenya isaanii mana isaanii isa kana malee immoo hamma gaafa waldaan amantoota Oromoo Finfinnee maqaa dhaamtu amma maqaan isaanii duukaa dhaamutti namoonni ga'an namoonni akka obbo Hayilee fa'aa achi as ba'anii baga gammaddanii jiraniiru. Waa'ee waldaa kanaa waggoota 40 dura Waaqayyo akka karaa namoota garaagaraa raajii dubbate sana booddees Waaqayyo karaa namoota kan biraas akka mul'ata fidaa ture. Isa kana immoo ijaan arguu isaaniitti baay'ee akka gammadan gaarii godhanii dubbataniiru. Waaqayyo isa guyyaa har'aa kana nuuf kenne akka kanatti akka dhaabbannee wajjin isa galateeffannu godheef galanni guddaan haa ta'u jedhanii baay'ee gammachuu guddaadhaan Waaqayyoon galateeffataniiru. Baga gammaddan baga gammaddan. Carraa guddaa kana warra naaf kennee fi
baay'een galateeffadha. Caalaatti immoo Waaqayyo isa umurii nuu kennee asitti yeroo jalqabaatiif iddoo kanatti argamu akka dandeenyuuf umurii keenya baay'isee asiin nu ga'e Waaqayyoof galanni ta'u. Inni kan biraan namoota jalqabarraa kaasanii biyya kana keessa jiraatan dhalachuu waldaa kanaatti kaasanii beekanii fi waldaa kana tajaajilaa waldaa kanatti dadhabaa turan keessaa abbaa guddaan tokko lubii Dr. Dabalaa Birrii bakka kanatti argamaniiru. Bakkuma kanatti argamuun isaanii immoo baay'ee dinqisiisaaf ajaa'ibsiisaa ture. Isaaniifis maatii isaaniifis amantoota bakka sanatti argamaniif akkuma kana geggeessitootaafis baay'ee wanta dinqisiisaa ture. Lubni kunis immoo baay'ee Waaqayyootti gammadanii Waaqayyoon galateeffatanii Waaqayyo isa dinqii kana godheef galanni guddaan haa ta'u. Galanni hundumtuu dhibbaa dhibbatti kan Waaqayyooti jedhanii isaanis Waaqayyoon galateeffataniiru. Sagantaan kun baay'ee sagantaa dinqii baay'ee ajaa'ibsiisaa ture. Baay'ee kan nama dhibu gaa lubii Dr. Dabalaa Birrii akkan sagantaa kanarratti hin argamnee fi baay'ee qorameen ture baay'een keessan beektu Waaqayyo garuu na gargaaree humna naa kennee kun fuuldura keessan na dhaabeera jedhanii gara fuulduraatti achi as ba'anii Waaqayyoon galateeffataniiru. Inni kan biraan baay'ee dinqisiisaa isaan jedhan isin hundi keessan dhuga baatota Yesuus Kiristoosidha. Zeeroo yookaan duwwaa irraa fuudhee inni addanaan nu ga'e ulfinni hundumtuu isaaf haa ta'u jedhanii Waaqayyoon galateeffataniiru. Waaqayyoon galateeffataniiru maqaa Waaqayyoo jajataniiru. Isa kanaafis guddaa Waaqayyoon galateeffannaa. Saba Waaqayyoo gammaddeen Waaqayyoo guyyaa dinqii kanaan nu ga'e. Waaqayyo bara keessatti dinqii hojjeta. Dinqiin hojjetu keessaa inni tokkodha. Isin ziiroodha kaaseetu kunoo harma kanaan maali wanti dinqii? Dinqii akkasii eenyu hojjeta? Waaqayyo qofa. Kanaaf galanni isaa hundinuu dhibbaa dhibba kan Waaqayyooti. Waaqayyoo haa galateeffamu. Wantoota baay'ee ajaa'ibsiisoo keessaa daa'imman waldaa sana baay'ee qophaa'anii faarfannaadhaan walaloodhaan adannoodhaan gammachuu isaanii ibsaniiru. Sagantaa kanarratti egaa waldaan bor kan isaanii gatii ta'eef waldaan kunis daa'immaniif bakka guddaa qabdi. Daa'immanis bifa kanaan Waaqayyoon tajaajilaniiru. Waa'ee daa'imman kanaaf Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni boca keenya duratti dinqisiisaadha. Inni boca keenya duratti dinqisiisaadha. Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo biraa ta'e. Inni boca keenya duratti dinqisiisaadha. Inni boca keenya duratti dinqisiisaadha. Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo biraa ta'e. Inni boca keenya duratti dinqisiisaadha. Inni boca keenya duratti dinqisiisaadha. Inni kan biraan baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu tokko buufataalee lallabaa waldaa kanaa waldaa amantoota Oromoo Finfinnee jechuudha. Bakka jiraniiti baga gammaddee baga Waaqayyo kanaan si ga'ee jedhanii waldaa haadha isaanii dhufanii karaa keessummoota affeeramanii kennaa isaanii hamma humna qaban kennaniiru. Isa kanaafis waldaan baay'ee isaan galateeffatteetti baay'ee namatti tola. Asiyaatti jiru jechaadha. Iddoowwan lallabaa waldaa keenyaa baay'eedha. Eessarraati? Horoo Gorforraati. Horoo Gorforraati. Waaqayyo sinaa eebbisu.
eessarraati? Acabarrirraati Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo ulfina isiniif haa kennu. Iddoowwan lallabaa keenya jabaadhaa hojii wangeelaa hojjedhaa miila wangeelaa ta'a. Waldaan kun hamma dhumaatti isinii wajjin hin jirbiin. Kan baay'ee isin bugaa guyyaa kana taateen addaa tokkos ta'eera. Yaadamni inni kun taatee akka tasaati koree ijaarsaa fi koree maanguddootaatu waliin mari'atee qopheesse jedhee yaada. Badhaasa addaa tokkotu namoota garaagaraa sadiif kennamee namoonni lama waltajjii irratti argamanii badhaasa isaanii fudhataniiru. Badhaasni addaa tajaajilaa faarfataa waldaa sanaa kan ta'e dargaggoo Gaashuu Nagayaa meeshaalee ijaarsaa mana sanaaf barbaachisu amanamummaadhaan bitee dhiyeessuudhaan hojii ijaarsaa kana tokko lama jedhee hordofuudhaan akkuma kanas hojii herreegaasaa hordofee gabaasuu isaatiin hojiin kun akka kanatti bareedee xumuramuu of kennuudhaan dhama'uu isaatiin amanamummaa isaatii fi madaaliyaan addaa fi badhaasni warqee qubaa kennameeraa fi isa kanas immoo pirezidantii waldaa makaana yesuus Itoophiyaa lubi Dooktar Yoonaas Yeggazuu Gaashuu badhaasaniiru jechuudha. Gaashuun baay'ee gammadee fuula isaarraa beekama ture hin eegnes. Akkuma kanas immoo boqonnatii hundee ogeessa ogummaa qabuuni foormaanii ijaarsa mana kanaa ta'uudhaan utoo of hin qusatiin halkaniif guyyaa boqonnaa malee bonadhaa gannadhaa utuu hin jedhin sanbatadhaa guyyaa hojiitii utuu hin jedhin utuu addaan hin kutin akka hojiin kun xumuramuu fi nama dadhabe ta'uu isaatii fi badhaasni warqee fi meedaaliyaa isaafis kennameera. Jaarsolii waldaatiin kan qophaa'e jechuudha. Isaafis pirezidantii waldaa makaana yesuus lubi Dooktar Yoonaas Yeggazuu badhaasa kana kennaniiruu fi inni kan biraan immoo baay'ee dinqisiisaaf ajaa'ibsiisaa ta'e ani isa kanattis baay'een gammadee namoonni baay'eenis baay'ee waaqayyotti gammadaniiru waaqayyonis galateeffataniiru. Gaggeessitoonni yookaan immoo maanguddoonni yeroo ammaa waldatti bulchaa jiran koree piroojektii kanarratti ijaarsa kanarratti waggoota darbaniif dadhabaa turanii hamma ammaatti hamma hojiin kun sadarkaa kana ga'utti ganamaaf galgala guyyaa hundumaa wal arguudhaan dadhabaa turan waamanii baay'ee galateeffatanii tokko tokko isaaniitiifis kennaa yaadannoo kennaniiru. Isa kanaafis waaqayyo guddaa haa eebbifamu. Sagantaan kun sagantaa baay'ee dinqii ture, baay'ee kan bareedu. Egaa sagantaan ganamaa kana booddee galateeffannaadhaan xumuramee laaqana dinqiitu qophaa'ee namoonni hundumtuu laaqana kanarratti hirmaatanii yeroon tokkummaa amantootaa bareedaan tureera. Waaree booddee immoo konsertiin addaa sagantaa kanaan wal qabatee waldaa sanatti gaggeeffamaa kan ture baay'een keessan quba qabdu jedhee yaada. Waaqayyo gooftaan maccaa bara baraan haa eebbifamu. Egaan dhumarratti yaada kanan isiniif qooduu barbaada. Kanneen waldaa amantoota Oromoo Finfinnee wajjin dhaqxanii waaqeffachuu barbaadan kana booddee galma isaanii isa haaraa naannoo EBC fuuldura karaa marfata Wingeet yookaan Wingeet Addabaabaayii jedhamurraan harka mirgaatiin asii ol yeroo adeemtan EBC fuulduratti argattu. Naannoo sana geessanii yoo gaafattan namni kamiyyuu isinitti himuu danda'a. Ammaaf egaa galmi waaqeffannaa isaanii inni Phaawulos fuulduratti argamu jiru jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaan hordofuu keessaniif isin haa eebbisu. YouTube chaanalii kana yoo jaallattan sabiskiraayibii godhaa, sheerii godhaa, komentii godhaa. Kallattii garaagaraatiin wajjin hojjechuu barbaadan immoo teessoo keenya sirra jiru nu bilbilaa. Ulfaadhaa galatooma.